Yooyaa akkam jirtu hordoftoota keenya jaalatamoo odeeffannoo fi xiinxala keenya har'aa keessatti dhiittaan mirga namoomaa akka malee hammaachuu fi godina Jimmaatti dhukaasa qaama mootummaatiin uummata irratti banamee lubbuun namaa darbuu qondaalli siyaasaa beekamaan naannoo Amaaraa garee tiim lammaa jedhamu keessatti faarfamuun beekamu bulchaa Amaaraa ture obbo Gaddoo Andaargaachoo walgahii paarlaamaa kaleechaa irratti waraanni naannoo Amaaraatti bobbaafame haaduree tokko malee ariitiin gara kaambii waraanaatti akka deebi'u gaafachuu bal'inaaf nufaana bu'aa jechaa odeeffannoowwanii fi xiinxaloota dhimma Oromiyaa, Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti afaanota sadeen jechuunis afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiin dhiyeessinu akka argachuu dandeessaniif jecha chaanaalii keenya subscribe akka gootan hiriyoota keessaniifis akka qooddan isin yaadachiisna. Bal'inni isaa kunooti. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaatti qaamolee mootummaa uummata nagaa irratti dhukaasuun lubbuun nama tokkoo galaafachuun namoota 10 madeechuu maddoota keenya irraa odeeffanneerra. Qaamolee mootummaa bulchaa aanichaa dabalatee uummata nagaa irratti dhukaasuun uummata irraa miidhaasuu kaneessaa geechisuun himame kunniin uummata ganda Kimmisoo lafa dheeda loonii bakkee kolbaa jedhamee beekamu seeraan ala maqaa investimentiitiin abbootii qabeenyatiif dabarsanii kennuuf wayita jedhanitti hawaasa naannichaa gochaan seerummaa kana fuuldura dhaabbatetti guyyaa kaleechaa gaafa gayya 14 bara 2023 dhukaasa bananiin namoonni 10 rasaasan kan madaa'an yoo ta'u namni tokko ammoo lubbuun darbeera. Namoonni aanaa Saxxammaatti uummata gaaffii mirgaa gaafate kanneen irratti dhukaasuun kaan ajjeesanii hedduu isaanii madeechan kunniin hooggantoota aanichaa faayidaa dhuunfaa ofii giddu galeeffachuun wal ijaaranii lafa uummataa fudhachuuf yaalaa turan ta'uunis barameera. Bulchiinsi paartii Bilxiginnaa paartii sabummaa giddu galeessa hin godhanne paartii Bilxiginnaa jedhamu kan lammiilee Itoophiyaa hunda hammate ijaarree biyya bulchaa jirra jechaa gama biraatiin faallaa seeraa fi dambii paartichaatiin deemuudhaan mootummaan kun mootummaa Oromooti jechuudhaan uummata Oromoo olola hin malleef aarsaa hin malleef kan saaxile yoo ta'u ummatuma isaatiin dhiittaa mirga namoomaa hammaataa kana dura ta'ee hin beekne hunda goleelee Oromiyaa hunda keessatti raawwachuudhaan beekama. Dhiyeenya kana ajjechaa jumlaa fi hidhaa jumlaa giddu galeessa Oromiyaatti gaggeessaa kan jiru yoo ta'u ajjechaa fi madoon Jimmaa kunis hojiidhuma sirni kun ittiin beekamu hojii cubbuu kan biraati. Kana malees uummanni gaaffii seera qabeessa naamusaa waan gaafateef godinuma Jimmaa aanaa geeratti kaadiroonni mootummaa aanaa geeraa uummata gaaffii isaan gaafate kana uummata humnaan walgahii baafame fuulduratti baasuun arrabsoo badaa fi reebicha hamaa irratti raawwachuun kan yaadatamu yoo ta'u yoo akkaataan ittiin kaadiroonni manguddoo tokko ittiin salphisan ammoo uummanni Oromiyaa kutaa Jimmaa jiraatu sababa muummichi ministeeraa dhalataa achii ta'eef qofa gaaffii mirgaa gaafachuus ta'ee mootummaa mormuun hafee hamachuun hin danda'amu jedhamee cunqursaa dachaa jala kan jiru ta'uu mirkaneessa. Haaluma kanaan guyyaa kaleechas aanaa Saxxammaatti uummanni gaaffii seeraa wal fakkaataa waan gaafateef qofa irbaata rasaasaa ta'eera. Tibbuma darbe kana viidiyoo yeroo uummanni nagaa aanaa geeratti qaamolee mootummaa uummata nagaa hidhannoo tokko hin qabne kan jecha jabaataallee jalatti hin dubbanne kaadiroota milishootaa fi gaachana sirnaa Bilxiginnaatiin reebicha hamaa raawwachaa fi arrabsoodhaan salphisaa turan saaxiluu kan gochichi aanaa Saxxammaatti raawwatu agarsiisu tokko miidiyaa hawaasarra naanna'ee ajandaa dhiittaa mirga namoomaa fi cunqursaa dachaa uummanni Oromoo Jimmaa keessa jiru sirriitti calanqisaa kan ture ta'us yakka raawwatame kanaaf qaamni itti gaafatame hin jiru. Yoo xinnaate miidiyaaleen fi jaarmiyaaleen mirgoota namoomaallee kan gabaasuun irra ture itti fuulleffanne. Viidiyoon kun manguddoota dabalatee yeroo kaadiroonni uummata nagaa gurra qabachiisanii uleen tumaa jilbiibbiin adeemsisaa turan kan agarsiisu akaakuu adabbii bara kanaa keessa tasa kan yaadamne gocha gara jabinaa fi doofummaa guddaa agarsiisu ture. Sarbama mirga namoomaa gaafatu uummata nagaa badii tokko hin qabne kanneen irratti sanuu uummata keessa jiraatan duratti salphifamaa fi reebamaa turaniif akkuma kan gocha aanaa geeratti raawwatamee ture kanaaf qaamni itti gaafatamummaa fudhate yookiin seeratti dhiyeeffame yookiin uummata dhiifama gaafate hin jiru. Gocha yakkaa duraatiif itti gaafatamummaa waan hin jirreef yeroo ammaa kanatti aanuma Saxxammaatti uummanni gaaffii mirgaa waan gaafatee fi qabeenya isaa fedha isaa maleen ormaaf kennuu waan hin feeneef qofa qaamoleen mootummaa faayidaa isaanii dursanii socho'aniin irbaata rasaasaa ta'uuf saaxilamaniiru. Bulchiinsi Bilxiginnaa kan gaaffii uummataa karaa dimokiraatawaa ta'een deebisaan jira jedhee lallabaa oolu kan misooma ariifataa hunda hammataan isinii fidaa jira jechuudhaan odoo uummanni beelaa fi hongeen dhumuu bakka bashannanaa sooreyyiin qofti fayyadamuu danda'an bakka yuttuu ijaaraa masaraa haaraa qarshii biliyoona 500 ijaaraa akka waan uummataaf waa buusetti callisee na deeggaraa jechuun miidiyaalee isaatiin abdii sobaa uummata sooraa jiru yeroo uummanni gaaffii mirgaa waan gaafateef qofa irbaata rasaasaa kaadiree isaa ta'utti wanti jedhame hin jiru. Wanti olaantummaa seeraa jedhamu bakka hin jiraannetti namni dhuunfaa tokko miseensaa fi deeggaraa paartii biyya bulchuu waan ta'eef qofa uummata akka fedhetti adda babaa'itti reebuu hidhuu fi yoo fedhe immoo rasaasan ajjeesee kaan madeechaa bakka jirutti guddinni fi badhaadhinni faarfamu kam laata? Yoo ilmi namaa lubbuu hin jiraanne akka namaatti kabajamee walqixxummaa fi bilisummaan isaa hin kabajamneefitti maalitti badhaadha garamitti guddata laata kan jedhu gaafii namni kamuu of gaafachuu qabudha.
Spider Miidiyaan jiraattota irraa qulqulleeffadhe jechuun akka gabaasetti nama rasaasan dhaamee du'e kanatti kan dhukaase bulchaa aanaa Saxxammaa obbo Misbaahuu Yaayyaati. Haaluma wal fakkaatuun namoota rukutamanii yeroo ammaa buufata fayyaatti argaman keessaa namni tokko kan itti dhukaase bulchaa aanaa obbo Misbaahuu Yaayyaa ta'uu mirkaneesseera. Walumaa galatti namoonni guyyaa kaleechaa aanaa Saxxammaa ganda Kemisootti rasaasa qaamolee mootummaarraa itti dhuka'e miidhaman 11 yoo ta'an tokko du'uun 10 ammoo madaa'anii buufata fayyaatti kan argaman ta'uun barameera. Gochaa guyyaa kaleechaa ganda Kemisootti raawwate kana ilaalchisee dubbii jallisuun akka namoonni tokko jeequmsa uumuuf yaalii taasisaniin bulchaa aanichaa fi humna addaa irratti tarkaanfii fudhachuuf yaalanitti fakkeessuuf dhugaa jiru haaluuf yaalaa jiraachuunis barameera. Namoonni rasaasan dhaaman kunniin osoo bulchaa aanichaa fi qaamolee nageenyaa achi turanirraa meeshaa waraanaa fudhachuuf yaalanitti humni tikaa kun osoo namoota kana ofirraa ittisuuf jedhutti itti dhukaasuu ibsa kominikeeshiniin aanaa Saxxammaa kun dubbii jallisuun. Kominikeeshiniin aanaa Saxxammaa guyyaa har'aa ibsa baasen ajjechaa nama obbo Abdulwaahid Sharafuu jedhamu kan bulchaan aanichaa obbo Masbihuu Yaayyaa itti dhukaasuun ajjeesuu ragaaleen ibsaa jiraniif gadda itti dhaga'ame ibsateera. Ofuma nama ajjeesanii ofumaaf gadda ibsachuu qoosan akkanaa seenaa keessatti haga yoonaa waan dhaga'ame beekuun fakkaatu. Kominikeeshinichi ibsasaa jalqabaarratti badii ga'e ibsuun dura odeeffannoo dogoggoraa tamsaasanii hawaasa jeequun yakka jechuun uummata dhugaasaa lallafachaa jiru afaan qabuu fi dhugaasaanii ukkaamsuuf yaale. Bara miidiyaan tokkoon harka namaa jirutti gochaa badaa uummata heddumminaan walga'ii ba'e jidduutti raawwatame dhoksuuf yaaluun gowwummaadha moo addiggummaadha laata? Aangoo fi takka malee fayyadamuun olaantummaa seeraa cabsanii uummata gaafii mirgaa gaafate irratti rasaasa roobsuun kaan fixanii kaan eega ajjeesanii booda akka waan namni tokkoo fi lama qofti miidhametti gadi xiqqeechanii ibsuun badiimmoo kan uummataa gochuudhaan of qulqulleessuuf yaalan qaamoleen mootummaa aanaa Saxxammaa kunniin olaantummaan seeraa waan hin jirreef aangoon harka isaanii waan jiruuf qofa miidhamaan dhugaa dhabee isaan immoo humnaan abbaa dhugaa ta'anii namoonni dhugaa kana dubbatan yakkamaa ta'uun akka seeran gaafatamuu qabanitti ibsa doorsisaa ifatti baasaniiru. Biyya dhugaan uummataa fi olaantummaan seeraa hin kabajamnetti miidhamaan dhugaa dhabuun kan du'es gumaa dhabuun abbaan irree fi aangoo harkaa qabu warra harka duwwaa jiruuf humna hin qabnetti roorrisaa jiraachuun muuxannoo guddaa impaayera Itoophiyaa keessatti barameedha. Ajjechaa fi madoon jimmatti namoota nagaarratti raawwatame kun taatee tasaa odoo hin taane calaqqistuu sirnichaa fi waan aanaalee Oromiyaa baay'ee keessatti guyyuu raawwatamaa oolu amaluma sirnichaati jechuun ni danda'ama. Qondaalli siyaasaa beekamaan naannoo Amaaraa duraan bulchaa turan kan tiim lammaa keessatti faarfamaa turan ida'amuu bilxiginnaa keessatti kan ida'amaa fi hir'ifamaa asgaan akkasumas yeroo tokko ministeera dhimma alaa biyyattii kan turan obbo Gadduu Andaargaachoo walga'ii paarlaamaa biyyattii guyyaa kaleechaa labsii muddamaa naannoo Amaaraa irratti mirkaneessuuf taa'e irratti waraanni naannoo Amaaratti bobbaafame haal duree tokko malee ariitiin gara kaambii waraanatti akka deebi'u jechuun gaafatan. Bulchaan naannoo Amaaraa duraanii fi gorsaan dhimma nageenyaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimad duraanii kan turan obbo Gadduun walga'ii guyyaa kaleechaa paarlaamaa biyyattii irratti haasaa taasisaniin rakkoon naannoo Amaaratti amma mudatee kan duubarraa waltuulaa dhufee fi rakkina siyaasni uume ta'uu eeruun rakkinichaaf furmaata waaraa fiduu kan danda'u waraana osoo hin taane furmaata siyaasaa qofa ta'uu ibsaniiru. Mootummaa Dawaa TPLF'n durfamaa ture harka micciiruun akka jijjiirama godhuuf qabsoo qeerroon finiinse sanatti dhimma ba'uun namoota tiim lammaa jedhamu keessatti maqaan isaanii eeramu keessatti kan argaman obbo Gadduun erga bilxiginnaan hundaa'ee siyaasa biyyattii keessaa dhiibamuun miidiyaa fi fuula uummataa duraa yeroo dheeraaf dhokatanii turaniiru. Walga'ii paarlaamaa biyyattii guyyaa kaleechaa gaggeesse kanaan carraa argatanii haasawa taasisaniin rakkoo amma naannoo Amaaratti mudateef sababni bu'uuraa kufaatii hooggansa siyaasaa mootummaa bilxiginnaa amma biyya gaggeechaa jiruuti jechuun ibsaniiru. Rakkoon amma naannichatti mudate kun jabaatee as ga'uun dura uummanni gaafiisaa karaa nagaan ibsachaa turus namni dhaga'u dhabamuudhaan rakkinichi hammaachaa dhufuu kan eeran obbo Gadduun kanaafis siyaasa dadhabaa paartiin biyya bulchu gaggeechaa jiru ta'uu akeekaniiru. Kanaafis furmaanni waaraa waraana labsuu osoo hin taane furmaata siyaasaa akkuma naannoo Tigraayitti taasifame sanaa ta'uu akka qabu ibsaniiru. Dogoggoraa fi balleechawwan keenya waggoota 5 darbanirraa barachuu dadhabuun keenya na dhiba kan jedhan qondaalli siyaasaa Amaaraa kun mootummaan mataan isaa rakkoo siyaasaa ni uuma. Rakkinicha karaa siyaasaatiin furuurraa immoo humna waraanaatiif furuuf socho'a jechuun mootummaa bilxiginnaa qeeqaniiru. Walitti dhufeenyi uummata Amaaraa fi paartii biyya bulchaa jiru haala hin fayyineen addaan cituu ibsaniiru. Labsii yeroo muddamaa hedduun kana duras labsamaa turuu kan eeran obbo Gadduun ta'us furmaanni waaraa dhufe hin jiru jechuun ibsaniiru. Obbo Gadduun wayita naannolee Oromiyaa fi naannolee Tigraayitti labsii muddamaa kun labsamaa ture lammiilee biyyattii kumaatamaan duguugaa turetti mormii tokkolleen kan hin dhageechisin amma naannoo isaan keessaa dhalatanii fi bulchaa turanitti labsamnaa maaliif iyyan kan jedhu qeeqa isaan irratti kaasuun hin hafne.
Kana malees yeroo waraana Tigraay san obbo Gadduun injifannoon kana jedhamee ibsamu jiraachuu baatuyyuu milishaa Amaaraa fi humna addaa Amaaraatu humna TPLF lolee injifate jechuudhaan raayyaa ittisa biyyaaf bakka kan hin kennine ta'uu isaaniitiin qeeqamaa turan. Gama biraatiin miidhaan lubbuu qaamaa fi qabeenyaa akkasumas kan xinsammuu wayita waraana biyyattiitiin lammiilee Oromoo irratti waggaa 5 darban kanaaf gaggeeffamaa turetti bakka buutonni uummataa paarlaamaa biyyattii keessa jiran dogoggoraan illee tasa yoogaa fi kaasan dhagaameen beeku. Rakkinni uummanni Oromoo argaa ture duguuggan sanyii waraana biyyattii fi humnoota naannoo Amaararraa dhufaniin wayita Oromoo irratti gaggeeffamaa turee fi daangaan Oromiyaa saamamaa turetti gaaffii miseensonni paarlaamaa Oromoo bakka bu'an kaasan dhagaameen beeku. Egaa hordoftoota keenya odeeffannoowwan keenya har'aatti irraa waa hubattaniirtu jennee abdanna. Qabiyyeewwan odeessaa fi xiinxalaa kan siyaasaa olaantummaa seeraa mirga namoomaa dhimma aadaa hawaasummaa fi kan kana fakkaatan irratti dhiyeessinu akka isin hin dabarreef chaanaalii keenya subscribe godhaa hiriyoota keessaniif qoodaa jechaa qophii keenya goolabnaa hora bulaa.